Hundi keessan nagaa jirtu, nagaan isiniif haa ta'u. Har'a waa'ee bubuqqa'uu rifeensa mataa yookaan alopecia kan jedhamuun qabadhee jira. Mee bubuqqa'uu rifeensa mataa maaltu fida? Akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Dhumuun yookaan bubuqqa'uun rifeensa mataa haphachuu rifeensaa irraa kaasee hanga molachuutti deemuu kan danda'udha. Akkuma beekamu rifeensi keenya kan mataa irratti ijaan argamu kan lubbuu hin qabnedha. Kanaaf egaa yeroo rifeensa keenya murannu nun dhukkubu. Haa ta'u malee yoo hundeen isaa harkifame immoo nu dhukkuba. Sababni isaas rifeensa keenya keessaa kan gogaa gaditti argamu lubbuu qaba. Akkuma seelii qaamota keenya kamii yoo miidhame nu dhukkuba. Akkasumas immoo kunuunsa barbaada, nyaata gahaas barbaada jechuudha. Hundeen rifeensaa kan gogaa gaditti argamu. Mee maaltu fida? Bubuqqa'uu rifeensaa yookaan alopecia maaltu fida? Kan jalqabaa dhiphina sammuutiin kan dhufudha. Dhiphina sammuu jechuun yeroo baay'ee haalota garaagaraatiin namootni dhiphatan dhumuu yookaan bubuqqa'uu rifeensa mataatiif ni saaxilamu. Fakkeenyaaf namoota yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan istireesiin yeroo dheeraa bubuqqa'uu rifeensaa fida. Garbiraan miidhaa qorichoota fudhatamuu biraan kan dhufudha. Mana yaalaatti isaa adda addaa qoricha adda addaa fudhannee qorichoonni hedduun kana fiduu danda'u akka saayid effektiitti. Garbiraan mallattoolee dhukkuba biraadha. Akka mallattoo dhukkuba biraa tokkotti fayyada bubuqqa'uu rifeensaa. Fakkeenyaaf dhibee xannacha taayiroidii akkasumas hir'ina pirootinii fi ayireenii hanqina nyaataa qabaachuun, hanqina ayireenii qabaachuun dhibee taayiroidii wajjin wal qabatu wanneen kun akka rifeensi mataa keenya irraa dhumuu ni taasisa jechuudha. Kanaaf dhagaadha ijoolleen fakkeenyaaf kan hanqina nyaataa qaban mataan isaanii rifeensi isaanii irraa dhuma. Akkasumas fangasii mataadha. Tinea capitis kan jennu kan mataa keenya irratti ba'u fangasiin mataa rifeensa nurraa fixuu danda'a jechuudha. Garbiroon ittisoon qaama keenyaa kan dhibee adda addaa irraa nu ittisan numatti qaama keenyatti as deebi'anii rifeensa keenya hubuudhaan bubuqqa'uu rifeensaa fiduu malu. Kun egaa alopecia areata jedhama. Kun rakkoo fayyaa ittisoo qaamaa wajjin wal qabatudha. Garbiraan miidhama rifeensa mataa irraa ga'uun fakkeenyaaf ho'a guddaa, keemikaalota garaagaraa dibachuu, humnaan harkifamuu, mimicciiramuu kan kana fakkaatan bubuqqisuu danda'u jechuudha rifeensa mataa keenyaa. Garbiraan dhalootaan kan namaaf kenname yeroo umuriin dabalaa deemu keessumaa dhiirota biratti rifeensi mataa haphachaa fi dhumaa deema. Kun moluu jedhama yeroo baay'ee dhiirota biratti kan mul'atudha. Mee akka waliigalaatti wantoota dhibee kana fidan tokko tokko ittisuun ni danda'ama. Kanaaf akkamitti ittisuu dandeenya jennee ilaalle kan jalqabaa dhiphina sammuu hir'isuudha. Kun tokko jennee waan keenya irruuf tokko dhiphina sammuu hir'isuu ta'uu danda'ame. Akkasumas nyaata madaalamaa soorachuu keessumaa pirootinii jechuudha. Akkasumas immoo wantoota bareedinaaf rifeensa mataa irratti godhaman haalaan ilaalanii fayyadamuu. Keemikaalonni akkasii miidhuu malu waan ta'eef. Akkasumas qorichoota dhibee adda addaaf kennaman kan mana yaalaatti kennaman yeroo fudhataa jirra ta'e yoo isaan rifeensa keenya nurraa fixuutti ka'anii jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha ogeessa fayyaa mari'annee. Garbaan fangasiin mataa keenya irratti ba'ee yoo jiraate qulqullina rifeensa mataa eeggachuu, kafana mataa fi akkasumas filaa rifeensa mataa nama biraa waliin fayyadamuu dhiisuudhaan akkasumas fangasiin sun yoo jiraate yaala gahaa taasisuudhaan yoo fangasiin sun bade rifeensi deebi'ee biqila jechuudha. Kanaaf egaa yaalli isaa furmaanni isaa ka'umsa isaa sirreessuudha. Maaltu kana fida jennee erga adda baasnee booda yoo ka'umsa kanaa sirreessine rifeensi deebi'ee biqiluu mala jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.